Samuel Salamaffaa jechuudha boqonnaa 14 lakkoofsa 25 ka'ee dubbisaa sagalee kana wajjin wal qabatee iddoo baay'ee waliin ilaalla waaqayyo gargaare baay'ee miti ayyaanni isaa immoo nu gargaara maqaan isaa eebbifamu. Akkana jedha Israa'eloota hundumaa keessaa namni miidhagummaa isaatiif akka Abishaaluu jajamu tokko illee hin turre. Haala miila isaatii jalqabee hamma gubbee mataa isaatiitti mudaa tokko illee hin qabu. Rifeensa mataa isaa irratti guddatee waan itti ulfaatuuf yeroo yerootti in murmursiifata ture. Rifeensi isaa murmuramee yommuu safaramu akka miijana mootichaatti gara kiiloogiraamii 2.5 kaasa. Abishaalom ilmaan 3 fi intala tokko godhate. Maqaan intala isaatii Taamaar jedhama. Isheenis intala miidhagduu turtee jedha. Asumaanii ani guutummaa isaa isiniif dubbisuu isin dubbifadha. Waaqayyo sagalee qaba. Mata dureen koo guyyaa har'aa gara abbaa keetti deebi'ii Waaqayyo araara sitti agarsiisa waan jedhu tajaajiluu barbaada. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Sagalee kana wajjin wal qabatee gara kakuu haaraa kan dhufa booddee sagalee kana irratti Abishaalom mucaan kun ilma Daawit kanatu gara abbaa isaatti deebi'ee araara Waaqayyoo akka inni abbaan isaa itti araaramu gaafata. Sagalee kana boqonnaa 14 kana utuu hin naqina boqonnaa 13 irraa waan tokko isinii kaasuu barbaada. Abishaalom mucaan namni jedhamu kun nama Israa'el keessaa miidhaginaan beekama nama ayyaanni isaa jireenyi isaa guutummaa rifeensa mataa isaatii amma qeensa miila isaatiitti miidhaginaan tokkoffaa ta'edha jechuudha. Miidhagina isaa kana kan nama ajaa'ibu keessaa immoo rifeensi mataa isaatii waan baay'eetti ulfaatuuf yeroodhaa yerootti ofirraa murmureetu kan inni immoo mataa isaa kana rifeensi isaa kun gaafa irraa muramee miijanamu yookaan miizanarra kaa'amee gaafa madaalamu kiiloogiraamii 2.5 kaasa jedhama waan rifeensuutti mataa isaatii kun jechuudha ilma Daawit jechuudha Abishaalom jechuudha. Garuu sababii kanaa wanti aanammoo waa'ee miidhagina isaatii otoo hin taane Abishaalom kun maaliifitu araaraan gara abbaa isaatti deebi'uu barbaade wanta jedhudha. Araaraan dhumarratti abbaa isaa araarfatee gara abbaa isaatiitti deebi'e Abishaalom kun. Waaqayyo ganama kana araaraan fuula isaatti yoo isin deebitan yoo nuyi deebine har'as fuula araara Waaqayyo anaaf isiniif haaraa maqaan isaa eebbifamu. Namni kuni amma macaafni kun macaafa seenaati. Macaafa seenaa kana keessatti waa'ee Lukaas waa'ee nam tokko kana hakaasu malee hiccitiin isa keessa jiru maaloo yoo jettani boqonnaa 13 irratti rakkoo tokko godhee biyya eessatti baqata inni biyya Geshuur jedhamtutti boqonnaa 14 lakkoofsa 25 kana irratti dhuftanii argattu. Taamaariin Abishaaloomiin obbolaa turan. Taamaar kun baay'ee miidhagduudha. Sababii ishee baay'ee obboleettii miidhagduu qabuu fi Amnoon mucaan jedhamu immoo ilmaan abbaa tokkooti garuu ilmaan wasiilaniiti jechuudha. Amnoonii fi Taamaariif Abishaalom ilmaan Daawit. Amnoon kun immoo kan ilma wasiila isaatiiti. Haa ta'u malee maal godhata Amnoon kun Taamaar kanarraatu jaalalaan qabamee ture. Jaalalaan qabamee ture guyyaa tokko namni Yoonaadaab jedhamu tokko immoo kan ilma wasiila isaatii maal jedha maal taate Amnoonati maaliif yeroo hundumaa akka kana bifa keetiin gara deemtaa maal taate Abinaadaab namni jedhamu kuni Abinaadaab namni jedhamu kun maal kennaa boqonnaa 13 kana irratti akka gootu amma sittani hima yeroo abbaan kee Daawit dhufee si gaafatu atoo gadi dhaqi siree kee irra ciisee egaa yaadanii nama nagaa mancaasa garuu ani isa kana miti kaasuu wanti barbaade jechuudha. Gorti hiriyaa gadhee macaafa qulqulluu kana keessatti iddoo baay'ee gaafatutti hiriyaa gadhee amala gaarii mancaasa hin gowwoominaa kan jedhu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 33 irratti maal jedhu hin gowwoominaa jedha. Dhugumaan isiniin jedha sagalee kana gaafa taa'ee macaafa kana wajjin wal qabsiisee ilaalu maal jedha amma dhaqiitii jaallattee dhabee ishee obboleettii Abishaalomii kana Taamaariin jaallattee dhabee dhaqee olganiitii calluma jedhi siree kee irra ciisi akka nama dhukkubsatee inni garuu dhukkubsate Waaqayyo dhukkuba malaa sinirraa haasu. Nurraa haasu Waaqayyo. Amala dhukkubaatiin malee amala dhukkubsata malee nagaa jechuudha. Eenyu Amnoon namni jedhamu kun. Isa booda inni dhuguma godhee olgalee dhaqee ciise siree isaa. Fayyaan olgalee ciise. Daawit dhaqee Amnooniin kana gaafachuu dhaqa mucaa isaati waanta ta'e. Maal jedhaan dhaqee maal taate Amnoon maaliif dhukkubsatte naan ani dhukkuba
taamaari naagarteeti nyaata naaf hojjettu fuula koo duratti dhuftee makinoo bittiltee yoo utuu isheen akka utuu isheen hojjetaa jirtu yoo ilaalee malee nyaanni natti tolu gannallitu sababii kanaaf utuu ilaalu tokko duratti dhuftee daakuu kana sukkuumtee maxxintee asittiin naaf alaattuu jedheetu abbaa isaatii himata jechuudha Daawwitiin. Inni dhuguma se'ee gara mana mootummaatti deebi'ee Daawwit eessatti ergaa gara Amnoonitti erge jechuudha. Amnoon kanatti gaafa inni ergu inni dhuguma se'eega ilmaan isaati wanta ta'eef ilmaan haadha adda addaarraa dhalatan malee ilmaan isaati jechuudha. Ilmaan Daawwit kan isin dhibu asitti cubbuu guddaa hojjetan. Cubbuu guddaa Amnoon hojjete egaa obboleettii Taamaarii obboleettii Abishaalom Taamaarii wajjin ciisee wajjin jechuu barbaadeeti. Ganama kana hafuurri kun jireenya keenya irraa hafuurri gowwoomsaadhaan hafuurri karaa adda addaatiin jireenya namaa irratti hojjetu gorti jallinaa mareen jallinaa karaa hiriyaa karaa maalii namatti ergamu gufannaa fi dabaroota keessatti dhumarratti garuu lubbuu isaa galaafate Amnooniin jechuudha. Isa booda maal godhe achi deemee dhaqee isheenaa wajjin ciise. Isheen dhaqee isaaf nyaata qopheessuu gaafa isheen dhattu innoo isa isheen nyaata qopheessitee fi gaafa isheen bin keessatti laattu lakkee anoo sun barbaadu jedhee ishee qabee dhaqee wajjin ciise jechuudha. Diyyeen laasisee dha macaafi kun achirratti gaafa dubbatu. Gaafa isheen Taamaarii kana gaafa isheen laasisee akka macaasee akka kumobaatti immoo durbi tokko gaafa durbummaa dhabdu Israa'el keessatti yookaan immoo cubbuu yakki hamma kana godhu yoo hojjetame dhagaadhaan rukutamanii akka bara kumobaatti beekamaa dhagaabu. Namni kana godhe yookaan akka hamma kana ga'e Israa'el keessa jiraatu. Kana booda akkas godhee ishee laasisee ishee wajjin ciisee wajjin ejjee ga'ee deebi'ee ishee wajjin hin jibbe immoo hin jibbe ishee wajjin deebi'ee immoo jedhe. Isa booda maal godhee ammoo ayyaa Abishaalom kanatti isinii dhufa laa booddee Abishaalom sababii maaliitiif bahee gara biyya Geshuuriitti akka inni bahee isinitti hima. Isa booddee kun ta'ee waggaa lamaaf erga Amnoon kun Taamaarii yeellaasise waggaa lama booddee amma taa'eetti yaade jechuudha. Abishaalom sababii obboleettii isaa kanaa obboleettii isaa Taamaariin Amnoon kun yeellaasise maal godhe taa'eetti yaade akkanii guyyaa karaa inni ittiin ijaa baatu karaa ishee ajjee karaa isaa Amnooniin kana ajjeesee ijaa obboleettii isaatii kana baatutu barbaadaa jira jechuudha. Waggaa lama booddee maal godhe amma gara moggaa midhaan qotee hoolota qaba ture moggaadha. Hoolota sanarraa ture keessatti siifachuudhaaf namoota waammata. Kana booda maal godha garaa isaatti yaadeetu abbaa isaa bira dhaqe gara mana mootummaa dhaqe jechuudha Abishaalom. Gaafa gara mana abbaa isaatti dhaqu maal godhe amma gara moggaan deemaa jedhee nan deemaati adaraa kee atis na biraan hafin yerootti hoolota irraa rifeensa siifachuuti waan ta'eef atis maatii keessa hundumtuu namni hundumtuu akkanaa wajjin gara moggaa sana deemuu barbaadaa jedhee inni dhuguma seetu lakka nuyi si wajjin deemuu hin dandeenyu jedhe ammas cimsee giddisiise Abishaalom jechuudha Daawwitiin abbaasaa. Lakkee maal wayyaree naa kana godhe egaan deemtu miti ennaan eegnaan Amnoon akka inni naa duukaa deemu adaraa jedhee inni si duukaa deemu jedhe inni dhuguma seeyaa tokko jedheeni amma gamaan gochaa jira inni karaa qopheeffataa jira jechuudha. Waaqayyo maree jallinaa jireenya keenya gidduudhaa galaa haa gabbalcha. Karaa qopheeffatee gaanni maal godhe du'aa qopheessaa jira jechuudha. Obboleessa isaa fudhatee deemee eessa deemaa jira gaa bakka rifeensaa hoolaa qacarsiifatan sanatti waan maleetu daadhii qopheessee nyaata qopheessee moggaadha macaafa qulqulluun isa achirratti boqonnaa 19 guutummaa isaa gaafa dubbiftan isa booddee naqee achitti hoolota isaa sanarraa bakka irraa qacarsiifatan sanatti namooti daadhii kuufanii hiriyoota isaatiin maal jedhe Amnoon dhufeera erga sagantaan xumurame booddee yeroo inni daadhii wayinii dhugee quufee jedhu yeroo dhaati ajjeesaa jedhu Amnooniin dhaa ajjeesaa jedhe sababiin isaa maaliif waggaa lama dura obboleettii isaa yeellaasiseera waan ta'eef amma ugaraa kan jechuudha. Waggaa lama booddee gaa eegganne Taamaarii sababii Taamaarii kanaaf jecha Amnoon rukutee guyyaa sana gaafa ajjeesu achiin booddee hojjetoonni Daawwitis warri isaa wajjin dhaqanii bakka Abishaalom jiru sana gaafa dhaqan gaa oduun kun egaa Israa'el keessatti baay'ee maal Abishaalom ilmaan kee hundumaa fixe kan jedhu dhufanii Daawwititti himan. Daawwit gaddarraan kan ka'e wayyaa isaa ofirraa tarsaase jechuudha. Isa booda amma gaa wayyaa isaa sana ofirraa haa tarsaasu malee Daawwit abdiin kutanne maalli gadda keessa jira. Namni tokko Yoonaadaab inni isinii jedhu kun hiriyaa qabee nama gaarii mancaasan ni jedhu kun Yoonaadaab inni jalqaba Amnooniin gorsa kun maal jedhe innoon deebii siree keera ciisi akkasitti yeroo isheen dhuftu wajjin ciisi jedhee gorsa kun amma immoo deebi'ee Daawwitiin maal jedha amma yaa Daawwit yaa mootii barabaraan mooyi ati hin sodaatin amma sababii kanaan dura Amnooniin obboleettii Abishaalomii yeellaasisee jiruufitu inni ijaa ba'uudhaa jedheetu Abishaalom Amnooniin ajjeese malee ilmaan kee hunda miti kan dhumee tasgabbaayee jedhee dhufee tasgabbeessa ammas Daawwitii jechuudha. Haa tasgabbeessuudha malee ammas Daawwit garaa kutan deebi'anii akka utuu isaan kana dubbataa jiranii ilmaan Daawwit warri isaa wajjin Abishaalomii wajjin gara moggaa lafa hoolota irraa rifeensa
eebbifatu sana dhaqan dacha'anii karaa gaararraa utuu isaan gad dhufanii eegduun mana mootummaa kan ta'e tokko argee lakki namoonni didichanii dhufaa jiru jedhe gaafa didichanii dhufanii ol galanne yaa Daawit mucaan kee Amnoon Abishaalumiitu ajjeese jennaan Abishaalumitu ajjeese sababii kanaaf inni immoo baqatee sokkeera inni deebi'ee dhufne gara mana ijaasaa bahee gara Geshuuriitti bade jechuudha. Ijaa bahee gara Geshuuriitti bade ijaa bahuu keessa Waaqayyoo waa baraa garaa dhiifamaa nu fakkeenya Waaqayyo. Isa booddee lakkoofsa kana jechuudha boqonnaa 14 lakkoofsa tokko kaatanii amma 25tti sagalee tokkotu jira kan namni beekeessa. Bara kooti bara keessa kana keessa nama walitti raasu nama yoo kaleessa kufelle nama yoo kaleessa waan jal'ina addaa hojjete gara mana Waaqayyootti deebisee fiduu barbaachisa maqaan isaa eebbifamu. Sagalee kana maaliif irratti dubbachuu barbaade hojjetani lakkoofsa tokko amma 25tti sagalee dhadhiiqe tokkotu jira. Innis maalni achirratti yeroo bi'am kan jedhamutu sagalee kana irratti jechuudha. Yo'aab kan jedhamu jechuudha. Yo'aab kunis ilmoo Daawit isinii jedheera. Yo'aabiin kuni amma waggaa lama ga'a. Ajjeesee badeera isinii jedheera Abishaalom. Boqonnaa 13 ka'e. Erga inni badee booddee waggaa 3 erga inni dhaqee biyya Geshuuriin ture hin yaade deebi'ee Daawit. Daawit akka inni yaadu waan bareef Yo'aab kun maal godha? Taa'ee mana tokko malee dubartii miidhagduu tokko biyya sana keessaa waameetu dubartii ogeettiidha miti asirratti gaafa dubbifata ogeettiidha dubartii beekumsaa yookaan ogeettii tokko waamee amma ka'iiti jedheenaan akka namni jalaa du'ee waggaa meeqa gadda uffatee taa'eetti kai gara Daawitiin deeme akka jettuun inni immoo gorsa kana kenneeraaf asirratti caafame dhumarratti argattu maal jedhe akka ani ijoollee lama qaban ture lafa namni jirreetti ijoolleen koo lamaan wal rukutanii inni tokko isa tokko dha'ee ajjeese amma sababii kanaaf immoo qomoon koo lammiin koo sababii mucaa du'e sanaatiif ijaa bahuudhaaf jecha mucaa tokkitti hidhanii qabu dhala malee akka hin arganne abbaan manaan koo akka maqaan arganne Israa'el keessa akka sanyiin keenya badu mucaa tokkicha ana mana na biratti hafe kana ajjeesee obboleessa isaa ajjeesee na biratti hafe kana naaf jalaa fuudhanii ajjeesanii harka duwwaatti na hambisuudhaaf kanaaf maallaa gochuu qabdaa itti hidhattee jilbeeffattee Daawitiin mana mootummaa keessatti gaafatte. Gaafa jennee gaafattu maal jedhe namni tokko kan Israa'el keessa taa'e yoo kana godhe ani sanyii suuti namni kana godhoo jiraatu kottuu natti ni jedhe. Kottuu natti ni naan tole jedhe ammas inni kana duwwaan hin dhiifne gaasheen kan nama ajaa'ibu dubartiin kun dubartii ogeettiidha. Qabattee beekumsa guddaa qabdi maal goote dhumarratti ati hiigattee ni gaadhu biyya itti fuute isa xumuraadhaatu Daawitiin biraan deemu dubartiin kun jechuudha. Erga akkas ta'eetii mucaa keessa nama ajjeesee Amnooniin ajjeesee biyya Geshuuriitti badee jiru erga garbittii keetiif wamma kana yaadde mucaan kee akka inni deebi'eef immoo maaliif irratti hin hojjennee jettee deebite Daawitiin gaafatte. Kan isin ajaa'ibuudha. Dammaan maal jedhan daamuudhaan damma nyaatu dhabmiti. Miti akkas miti jechi kun akkas miti afaan Oromoo keessatti. Daamuu qabanii daamuu argitan malee daamuu argitan yoo booda isheen argitan malee jechuudha. Isheen jalqaba waan hin jirre jiraachifte wajjaa gadda uffattee Daawitiin bira deemte ijoolleen ishee jalaa waan isii jiru kan kana godhaa jiru eenyudha Yo'aab kun immoo maal isa gaafa jalqaba gaafa Abishaalomii wajjin moggaa jiran sana mucaan sun gaafa inni Abishaalom Amnooniin ajjeesee biyyaa baqatee sokke sanatu achi taa'aa jira waan ta'eef gaddi kun itti dhaga'ameera Daawititti akkamitti deebi'ee akka inni araaramu barbaadaa jira Abishaalom biyya Geshuurii deebi'ee akka inni dhufu barbaadaa jira. Isa booddee Abishaalom sababii kanarraa egaa maal godhe haa ta'u jedhee egaa Daawit amma jecha kanatti dubbatte kanallee narraa wadha naan godha dubbii kana keessa Yo'aab jiraa jedhee gaafate. Yo'aab beekisanii jedhee argitanii Yo'aab ofii isaa achuma keessa taa'ee dubartittii kana waamee Daawititti Daawit immoo maal godhe dubbii kana keessa Yo'aab jiraannaan namooti bara moo'ii Waaqayyo si wajjin jira dubbii kana kan na gorse kan natti isuma jettee egaan jedhe sababii kanaaf sobumaan ka'anii dubbii faxaranii dhaqanii Abishaaloomiin itti naannessanii akka inni Geshuurii deebi'ee mana mootummaa galu godhan. Kana booddee akkuma jettan akkuma fiddaniitti dhaqaa fidaa Aqaatiisas deebisaa fidaa Geshuurii jedhan waggaa 3 booddee egaa deebi'ee dhufe eenyuufi dhaqee Yo'aab kan jedhamu kun dhaqee biyya Geshuur keessaa baasee fide lakkoo guutummaa isaa dubbifadhaa macaafa kana waan ani isinii seenessaa jiru kana. Gaafa Geshuurii dhaqee fidu amma immoo Daawit aarii waa'ee namnoon sun garaa isaa keessaa banne waan ta'eef nama kana ija koo duratti hin dhiyeessinaa manuma isaa jalqabaatti deebi'aa galu. Ija koo duratti hin dhiyeessinaa. Silaan godhanii amma immoo gaafa inni Geshuurii deebi'ee dhufu waggaa 3 booddee
ija koo duratti dhiyeessina mana isaa jalqabaatti deebi'aa galu. Manuma isaatti agalu. Mana isaatti deebi'aa galu. Aqeewee amma gaani dubbii isaa kadhateera Yohaannis jechuudha. Yohaan macaafa qulqulluu kana keessatti maal godhu? Dubartiin waameera, Daawititti ergeera. Daawit immoo Yohaanitti dhaqee hime dhimma kana xumuraatii dhaqaa biyya ormaatii fidan. Biyya ormaatii dhaqanii fidan jechuudha. Erga fidanii booda maal ta'e? Gara biyya ormaa sana erga dhufee booddee Daawititti araaramuu dide ammas deemsisaa ija koo dura ija kootiin isa arguun barbaadu. Obboleessa isaa ajjeesisi waan ta'eef jechuudha. Abishaaluu kun jechuudha. Inni amma macaafa qulqulluun waa'ee seenaa miidhagina isaa waa'ee rifeensa mataa isaatiin dubbatu kun jechuudha. Isa booda maal godhan? Waggaa lamaaf immoo deebi'ee eessa taa'e? Yerusaalem keessa taa'e. Waggaa lamaaf immoo Yerusaalemiin keessa taa'eetu ammas dubbiidhuma. Sila Abishaaluumin ajjeesisee deema. Amma immoo isuma gara biyya Giishuur jedhamtu karaa deebisee fide Yo'aab irratti ammas dubbii fidaa jira. Abishaaluun kun jechuudha. Maal godhe? Waggaa lama booddee taa'eetu anammas dhaqee Daawititti araaramuun barbaada. Yoo balleesse natti bara yoo ajjeese na ajjeesu abbaa kooti waan ta'eef isumatti deebi'uu qaba araaramuu qabaatii amma dhaqaatii naa waamaa Yo'aabiiti. Yo'aab kun immoo jechuudha eessa jira? Naannoo mana isaati yookaan naannoo maasii Abishaaluun kana qotatee garbuu facaafatee qabanii facaafatee maasa qaba jechuudha. Naannoo tokko jechuudha. Nama ta'e dhufuu didi ammas Yo'aab. Ammas yaa lammaffaa argachuudhaaf sila gama Daawwitii biyya ormaatii fichisiise malee walitti araaramne Yerusaalem keessa mana isaatti deebi'aa taa'uudhe waggaa lama ammas itti dhufee biyya Yerusaalem keessa taa'e jechuudha. Amma abbaa isaatti wajjin waggaa meeqaa waliin argine waggaa 5 waggaa 3 Giishuuriin ture waggaa lama ammoo dhufee Yerusaalem keessa taa'e ammas qabuutti ka'e jechuudha. Waaqayyo mana abbaa keessaniitti isin haa deebisu. Mana abbaa keenyaatti Waaqayyo nu haa deebisu. Hammam cubboo hojjettanii hammam cubboo hojjennee yoo deemne Waaqayyo akka nuyi deemnu barbaadu. Mana abbaa keenya isa Waaqaaf lafa uume sana keessa akka nuyi jiraannu barbaada. Yeroo nutti dallanu yeroo isin fiddani qabaa isaatiin qabeetu waan barbaade godheetu maayikiroo sekeendii dhibbitu waan barbaade hojjetee Waaqayyo ofitti isin deeffata. Ofitti nu deeffata. Gad isin dhiisu kan nu dhiisu Waaqayyo humna ittiin hojjetu qaba waanta ta'e maqaan isaa galateeffamu. Dhumarratti maal godhe egaa amma maal gochuu qaban? Yo'aabitti ergate waan mata Yo'aab dhufuu dide ammas itti erga waan dide kana booda maal godhe waa tokko murteeffate amma Yo'aab inni deebitii dhufuu dide Daawititti ergachuudhaaf na ammas dhaqe akka naraaramu Yo'aab immoo silaa Gishuurii fidee caaluma jedhe Yerusaalem keessa galcheetu dhimma seetee eegatanii Daawit lammaffaa jaqqoo duraatti fidina waan jedheef itti dhiiseera ajjechaa biseera jechuudha. Dhimmicha cufee bira darbee ofii isaatii dhimma mataa isaatiitti deebi'eera waggaa lamaaf jechuudha. Waggaa lama booddee ofii isaatii Abishaaluun deebisee Yo'aabitti ergee waamsisee gara Daawititti ergachuu gaafa inni dhibu hojjettoota isaa guutummaa waan ammoo Abishaaluun kun jechuudha. Waanee maal godhe akka guutanii midhaan isaa naannoo kanaa ga'ee jira. Maasii isaanii deemaati dhaqaa abiddatti naqaa. Diina keessanitti Waaqayyo abidda isinii banata. Midhaan isaa naannoo kana jira. Kottaa dhaqaatii hojjettoota isaa waame nama kana isa Gishuurii waamee qamala meeqa waan malee deebisee biyya Gishuurii fichisiisee Israa'el keessa yookaan immoo Yerusaalem keessa waggaa lama bakka inni jiraatu godhe amma guyyaa lama sadiitti ergee gaafanii waamsifatu dinnaan amma dhimma qonaaf xumuru Waaqayyo dhimma keessan isinii batu. Maal godhe Gishuurii fide malee Daawit wajjin walitti daraarse innanaaf isinii walitti daraarse garuu Yesuus Kiristoos Waaqadhaa dhufe. Maqaan isaa galateeffamu. Gidduu keenya kan galee inni tokkichi jiraata Yesuus Kiristoos anaaf isin gidduu godhee bara baraan walitti nu araarse. Ilaa gidduu isaanii inni jira jechuun Yo'aabtu jira. Amma garaan isaa ammayyuu abbaa isaa irraa jenni. Garaa keessan abbaa keessan irraa butatina abbaa keessan isa foonii cubbuu miti. Abbaa keessan isa jireenya kennu isa bara baraa Yesuus Kiristoos irraa garaa keessan butatina. Hin butanne garaa isaa ammayyuu kaleessa ajjeesee ba'e jedhee amma garaa isaa butatee dhufee Yerusaalemitti deebi'ee achi keessa taa'ee garamaa galgala jekkama abbaa isaatti dhaqee araaramuudhaaf. Abbaan keessanitti araaramuudhaaf halkanii guyyaa jiraata. Isa booda akka midhaan isaa gumsiisan midhaan isaatti dhaqanii abidda dhaqanii tokko dhaqanii guban fiigichaan nuti amma immoo Yo'aab isa kaleessa si'a lama sadiitti ergisiisnaan fuudhine akka inni Daawititti ergatu fiigichaaf eegalu. Abishaaluun jennaan jennaan maal taanaan hojjettoonni kee maasii korraa abiddatti dhaqanii akka kanatti midhaan maasii korraa guban jennaan anatti ergee kaleessa Abishaaluun amnoonni lakkisiisee baasisee eeggatta immoo kan Yo'aab kun deebisee bichisiisee har'a immoo deebee maasii masaa gubate. Maasii isaarraa midhaan qabdee eeggatu maaliif akka gootenna si'a lama sadii sitti ergee ana abbaa koo araaramuun barbaada. Deemtee akka jaarsummaa naa dubbattu barbaada. Ati garuu hin callisne hin digde sababii kanaaf hin gubsiise akka ati deebitee dhuftuufi jedhee
garuu isa booda nu beeka diigaa inni wal keessa bahe inni waa'ee naannoo isaatiif iddoo sana diigaa dhufe inni immoo waa'ee lubbuu isaatiif dhiphataa jira abbaa isaa taraaramuudhaaf Abishaalom jechuudha. Akkasittiin gaafa inni diigaa dhufu akka bootoo naannoo amma abbaa koo bira deemii gara mana mootummaa deemii daawwitiitti naafiin isaa wajjin walitti raaraatu gara sanatti akka dhufee deebi'aa jira. Maqaan Waaqayyoo garaagaraa eebbifamu. Akkasitti maal ta'e Abishaalom deebi'ee dhufe eenyu taraarame waggaa 5 booddee daawwitiin taraaramee araara godhe fuula isaatti deeffatee maal godhe gaafa isaan gudungatee jira miti gudungatee ofitti qabee macaafa kana wajjin gaafa macaafni kun macaafa kakuu moofaati. Mee gara macaafa kakuu haaraatti gaafa deebi'utti maal yaadatu moo waa'ee kana namoonni as keessa hundi keenya maal yaadatu fakkeenya macaafa argame wangeela Luqaas boqonnaa 15 keessatti wantoota sadiitu badee siniin jedhee yeroo darbe barsiisee dubbadhee ture guyyaa gaafani araaraan iddoo aarsaatti deebi'ee sagalee kana sinii kaasee ture har'as goonis hoolota badan Waaqayyo mana isaatti deebisuudhaaf amanamaa Waaqayyo warra badan warra karaarraa badan Waaqayyo kan inni tokkicha ilma isaa waaqarraa ergeefi warra kakootiif akka keessan karaarraa badan sana deebisuudhaaf dhufe waan ta'eef har'as goonis Waaqayyo jireenya kootiif jireenya keessaniif galaa qaba. Waan eegalee abbaa isaa wajjin waliin agarsiisanii dhimma mataa isaatti soofte jechuudha. Sababii maatii isaa hubate garuu deebi'ee dhufe dubbicha xumure araarsee walitti fide daawwitis dhungatee isa qabeessa yaade sana hundumaa dhiisee gadda isaas irraanfatee Abishaalom taraarame akkasitti gara mana abbaa isaatti deebi'e. Fuula keessan araaraan gara mana abbaa keessanitti deebi'a. Waaqayyo har'as fuula araara isaa sirrii qaba. Garaan Waaqayyo bal'aa isin jibbee nu buusee beekama. Fuulli isaa bal'aa. Egaa wangeela Luqaas boqonnaa 15 sana keessatti gaafa seenaa isa sana ilaaltani tokko meetii gatte tokko jalaa meetii bade isheen tokko meetii 10 qabdi tokko jalaa bannaan meetiin tokkitti badde sanaaf mana isheetiin jechitee xaraddee waan barbaadde gootee gala gaggalchiteetu meetii tokkitti sana gaafa argattu deemtee olloota ishee waamte wajjiniin gammaddee jedha gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya kan gaafa barsiisu namni gammadee jira meetii 10 keessaa tokko badde tokkitti sana argite mana isheetiin jechite jireenya keessaa wanta badee ganama kana dinjichaa gootee maaltu badee jireenya keessan keessaa maaltu isinitti irratti xaragee jireenya keessan keessaa Hafuurri Qulqulluun ganama kana xaragee wanta isin keessaa badee sana deebisee guutuu gochuu barbaada sagantoo ta'e kan gochuu barbaada isa isin jalaa badee sana keessaa maqaan isaa eebbifamu. Tokko immoo maal hoolota 100 kana utuu moggaatissu tokko jalaa bade 99 achitti dhiisee hoolota badde sana namni barbaacha deemee jira. Jiraanni tokkitti isin keessa namni hoolaa tokkitti sana barbaacha deemee jira. Namni tokkitti hoolaa sana yoo argate deebi'ee dhufee ilaa isheen jalaa baddee argadhe jedhee namni hoolaa isaatii wajjin nyaatee hin galan yookaan nyaata godhee olloota isaatii wajjin hin gammanne jiraate. Garuu kan nama ajaa'ibu boqonnaa 15 keessatti waa'ee ilma badee sana irratti kan himu sagalee kana keessatti yoo abiddi isinii jedhe kun dhufee dhimmicha xumurii callise miti. Fakkeenya ilma badee argame sana keessatti immoo dhuma irratti maal ta'e calqee mucaan isaa inni hangafaa sun hin abbaa isaatii wajjin mana isaa keessa jiru akka kooti bakka keessa mana Waaqayyoo keessa taa'aa jiru yeroo tokko bakkeedhaa badee deebi'ee dhufu maal immoo kaleessa kanaa jennee qubatti qabna. Garuu anaaf isin maal jedhe qajeelota warra waaqarraa 99 sana amannaa cubbamaa yaada garaa isaatii geeddaratee gara mootummaa Waaqayyootti deebi'u Waaqayyoof ilmaan waaqarraa yookaan ergamoonni waaqarraa itti gammadu jedha. Cubbamaa yaada garaa isaatii geeddarate tokko. Ani isin qajeelota mana Waaqayyoo keessa jira cubbamaan tokko gara alaatii badee fuula Waaqayyoo duraa badee Waaqayyoo wajjin kan waliin beekne har'a deebi'ee mootummaa Waaqayyoo keessatti deebi'ee yaada garaa isaatii geeddaratee harka isaa Waaqayyootti kennee jireenyicha keessaa gaafa inni sooratutu Waaqayyo isa kanatti guddaa gammada. Ergamaawwan waaqarraatti gammadu. Inni garuu maal jedhe obboleessi isaan hangafaa abbaa isaatii wajjin mana isaa keessatti hafe. Inni sun qabeenya isaa hidhatee bade. Dhaqee akka barbaade ta'e warra biyya lafaa wajjin nyaatee dhuge akka barbaade fixeetu qabeenya isaa fixee dhaqee hamma galabaa booyyee nyaatutti wajjin gadhee jedhe. Isa booyyee nyaattu iyyuu garaan isaa hin arba'aa ture jedhe. Achi iyyuu booyyee tisuutti ka'e jechuudha. Biyya lafaa keessaa booyyee tisuurraa jireenya mana Waaqayyoo keessa nama wajjin waan ta'eef deebi'uu ni wayya. Kana booda yaada isaa naanneffate yaada keessan Hafuurri Qulqulluun isinii fanaannessu. Yaada keenya Hafuurri Qulqulluun nu fanaannessu. Amma gaafa sagalee Waaqayyoo dhageenyu kaleessas kana dhageenye
kana dhageenye jenna miti sagalee waaqayyoo hafuura isaatii yoo nu keessatti hojjete yaada garaa keenyaa ogeeddan isuma kanatu deebi'aa bidda ta'ee qabate laphee keenya keessatti hojjeta. Maqaan isaa galateeffama. Gaafa waa'ee kana wajjin wal qabsiisnee ilaallu waa'ee akkamittiin gorsi hiriyaa jireenya Abishaalomii nyaatee waggaa 5 gidiraa keessa akka sagalte gaafa dhiyaa keessan ilaaltani Yoonadaan inni jedhamu kun akkamittiin isa gorsee gara kana rakkina kana keessa akka sabbuun ajajanii jechuudha. Kanaaf hingoomina egaa garee nama nagaarii mancaasa sababii sana jedheefi gorsa hin taane irraa fagaadhaa. Garuu gara mana abbaa keessaniitti deebi'aa. Araaraan waaqayyo har'as horiis fuula araara waaqayyo bal'aadha. Maali waaqayyo wajjin wal lollee jirraa yoo jettu miti baay'een keessa wal lollee jirra baay'een namoota mee akka kaleessa gabaabamne ta'ee waamicha keenya irraa balleef jireenya waaqayyootiin waame keessa jiraatan waaqayyoo miti mataa keenyaaf waamuusaa waan jiru natti fakkaatu. Yeroo isinii jedhu hafuurri qulqulluun humni wangeelaa humni sagalee waaqayyoo dubbiin mo'ichaa kun inni Yesuus Kiristoos dhiiga isaa fannoo irratti dhangalaasee ittiin nu miica'ee nu dhiiga isaatiin nu dabale du'a isaatiin jireenyatti nu dabale kunee namoota hundaaf waan galaa jiru natti fakkaatu. Akka kootti jechuun dhiifama isiniif hin galle jechuu koommoo miti yeroo nas dhaabannee dubbadhu walii keenyatti deebinee jireenya qullaa'ummaa jireenya qajeelummaa isa gaafa gooftaan ittiin waan sanatti akka jiraannu ayyaanni waaqayyoo nuuf habaajatu. Baay'ee gaafa akkasitti dubbadhu jireenya qajeelummaa kana keessatti meeqan keenyatu gara hoolota mana waaqayyoo keessa jiran barbaadu warra mana waaqayyoo keessa jiran duwwaa miti ani ibsini kaleessa sarras Yesuus Kiristoos nu mallatteeffateera dhiiga isaatiin kana booda deebi'ee hordofni jireenya Kiristoosiin keessatti argina. Garuu warra kufan warra badan lafa biyya lafaa keessa warra jiraniif immoo of eeggannoo gochuudhaaf waaqayyo mootummaa isaatti dhaloota akka deebisu sagalee kanaan ganama kana waaqayyo akkuma nama kana baddanii bannee karaarraa akkuma hoolota karaarraa baddanii turtan jedhamanii warra badee ture sana mana isaa keessatti deebisee waaqayyo ulfina isaatiin jabeessee waaqaa. Maqaan isaa galateeffamu. Ani sinoo hin jechuun kanaaf dubbii kana wajjin wal qabsiisee waa'ee kana gaafa ta'e ani macaafa qulqulluu kana keessa gaafa taa'ee ilaalu seera uumamaa boqonnaa 34 irratti waan tokko isinii kaasuu barbaada. Seera uumamaa boqonnaa 34 irratti jechuudha. Ileen butamte turte akkuma Taamaar amma obboleessisaa Amnoon kun salphisee ture ileen intalli Yaaqoob immoo achitti maal taate hin butamte jechuudha. Eenyuun butamte? Ilmaan Hamoor sanyii ishee ilmaan Hamoorii butamte jechuudha. Butamtee kun ilmaan Yaaqoob immoo yeroo sana maal eessa jiru moggaa jiru jechuudha. Moggaadha hoolota jissuu isaanii jiran isheen gadi baate akka carraa gaafa isheen mana jalatti gadi baatu ilmaan Hamoor sun immoo akkuma Yaaqoob iddoo sanatti lafa ilmaan Hamoor sanarraa bitatee naannoo sana jira biyya ormaati isaanii orma waan ta'eef achi keessa jira. Ilmaan isaa kudha lamaan sun immoo moggaa jiru. Yeroo isaan deebi'anii dhufan butamoo obboleettii isaanii gaafa argate baay'ee gaddanii haaran. Isa booda maal godhe Hamoor kun jaarsummaatti ergate jaarsummaa dhaqe eenyuun bira Yaaqoobiin bira Yaaqoob bira gaafa dhaqate amma akka jedhanii isaan immoo yaada tokko kaasanii rakkoo qabu walitti firoomnaa isin dhanna qabadhaadhaan dhanna qabadhaatii isa kanaan walitti firoomnaa gabaasa ta'u maalisa ta'u waliin nagadanna waliin qotanna waliin aramanna waliin jiraanna isin garuu dhanna qabadhaa maaliif sababii isaa Israa'eloonni warra dhanna qabannetti deemuman isaanis kakuudha waan ta'e Waaqayyo Abrahaamiin maal jedhee ilmaan tokkumaa dhanna qabee deemni jire sababii kanaatiin dhanna qabaan akka kakkumoofaatti kakuudha jechuudha. Dubbii kana deemnee Phaawulos waan sana isin amma yoomiitti dhanna qabaadhaan namoota hundumaa namni dhanna qabatu malee mootummaa Waaqayyootiin galuu kan jedhu akkamittiin isin ba'aa namoota irra keessa deemnii tokko himatee ture jechuudha. Dubbii kana irratti kaasee ture waa'ee garaa har'a immoo keessa keenya yaada garaa dhanna qabaa saboonii duwwaatu hin taane har'a immoo bara yaada keessa jira waan ta'eef ija yaada garaa keenya dhanna qabannee mootummaa Waaqayyoo bakka qulqulluu barbaada waan ta'eef. Ameen. Dhanna qabaa saboonii kana miti sagil gaariitti irraa murii jedhee Waaqayyootti dubbatee ture sana miti jechuudha. Sababii kana har'aan gaafa sana akkasittiinitu dhanna qabatanii ilmaan Hamoor guyyaa sadii bituu isaan dhanna qabatanii madaa isaanii gurguree jiru ilmaan Yaaqoob sun maal godhan walitti galanii ilaalaa musan godhanii bitanii intala isaanii illee fudhatanii ba'an jechuudha. Dubbiin kana Israa'el keessatti baay'ee deddeebi'ee caafamee jira jechuudha. Macaafa kakuu moofaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf maal jechuun isinii barbaada? Namni kun deebi'ee cinqameetu Abishaalom kun jechuudha abbaa isaatti araaramuu barbaade. Yeroo hundumaa hin dhibbate bakka dhufeessin ta'e boqonnaan arganne Yerusaalem keessa taa'e si'a meeqatti deddeebise jechuudha Yoo'aabiin akka inni gara Daawitiin deemuuf adaraa har'as
gara mana waaqayyootti deebi'uudhaaf cinqiin inni guddaan wanti biyya lafaa sun hundumtuu isiniif guuta duraan dursa yaada keessa mootummaa waaqayyootti dhadhaa jedheera bokkaan gara mana isaatti deebi'u mana isaa keessa jiraachuu ulfina kee arguudha yeroo hundumaa ni daawwati. Mitiire yeroo hundumaa mana kee keessa jiraachuu ulfina kee arguudha ulfina isaan waa agarsiifatu waaqayyo mana isaa keessa ulfinaan akka jiraannuuf waaqayyoon waa gargaara. Sagalee kanarra dhaabbanneetu waaqayyoon kadhannaa waaqayyo mana isaatti daandii isaatti karaa isaatti waamee warra namootaaf nama waaqayyoof nama walitti araarsan waaqayyoon waamee warra lubbuu harkisanii gara mana isaatti deebisan waamee warra nama waamanii dagatan utuu hin taane warra waamanii yaadatanii ulfina mootummaa isaa keessatti immoo saba isaa tajaajilan waamee waaqayyo waaqayyoon kadhannaa mataa keenya gadi olkaanii waaqayyoon kadhannume dadhabanii warri gara sanatti fakkaatu bulchuu waaqayyoon kadhannaa sagalee makanarra dhaabate waaqayyoon kadhannaa. Ni waaqayyoon galateeffadhaa ofirraa bu'aatii waaqayyoon galateeffadhaame waaqayyoonis yaa galatu waa'ee sagalee kanaaf jedhaanii sagaleen akka dhaga'e kana keessa kootii ija akka godhatuuf obboleessa koo irratti akka hin kaane mana kee keessa taa'ee obboleettii koo irratti akka hin kaane biyya lafaatti immoo gufuu akka hin taane dhalootaatti gufuu akka hin taane warra immoo mana keetti waamamanii fakkeenya akka ta'uuf jireenya koo kaleessaa dhiisee horii kootiif mul'ata horii Annoo kee jala jiraate akkan yeroo hundumaa si hojjetuuf ayyaana naa baay'isee karaa kee irratti na eegi sagalee keetiin na ijaari keessa koo abiddi kee haguufatu mul'anni kee keessa koo deddeebi'u yoon dogoggore karaa keetti na deebisu fuulli araara kee narraan deemin adeemsa karaa kootii naaf qajeelchi annoo kee jalatti na eegi cubbuu kootti dhiqii na qulleessi yeroo hundumaa akka sagalee kee akka fedha kee akka ayyaana keetti jiraachuun barbaada. Karaa kee irra deddeebi'uun barbaada. Dadhabina koo kana narraa kaasi. Humna ayyaanaatti nu jedhu humna kee na hidhachiisi. Bara kana keessa kanan ittiin darbu. Yeroo kana keessa kanan ittiin darbu. Mul'ata natti kennite baadhee akka hin kumne biyya lafaa keessatti harka koo dhaqqabeedhaatiin waaqayyoon kadhadhaame. Waaqayyo nama isaa tokko illee buusu. Waaqayyo nama isaatiif sagalee qaba. Waaqayyo dubbii qaba. Waaqayyo jecha qaba. Waaqayyo sagalee qaba. Obboloota koo waaqayyo na galateeffannu mee keessa keenya. Mee karaa keessa waaqayyootti kennadhaa torban keessa waaqayyootti kennadhaa wanta ta'u hundumaa irratti waaqayyoon mo'aadha. Ni hojjeta waaqayyo ni hojjeta. Hafuurri kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gad dhiifama. Sagaleen kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ija godhatee jireenya keenya keessatti daraaree ija godhata. Dachaa 100 dachaa 60 godhata jette ganama kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen gara keenya dhufe. Gara abbaa keetti deebi'i mana abbaa keetti deebi'i araarami fuula isaatti deebisa innoo gasinniisu dhungatee ofitti si deebisa kaleessa kee miti cubbuu waaqayyo akka namaa miti cubbuu gadi hin ta'u jedhamee caafamee wanta jiru waaqayyo ganama kana fuula araara keenyatti deebistee akkan gara keetti deebi'uuf karaa natti agarsiisuuf sagalee kana naaf ergite amma immoo araara keessa naaf gooteef si haa galatu jedhaatu waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa fuula si keessa jiru dadammasaati warri faarfachuu barbaadan faarfadhaa galateeffadhaa ganama kana waaqayyo dadhabbii jireenya kootii jireenya keessan irraa urgufuu barbaada. Wanta ba'aa nutti ta'e waaqayyo ganama kana jireenya keenya irraa urgufuu barbaada. Hafuurri kee ganama kana gada dhiifamu. Ergamoonni kee ganama kana billaa guddaa baatanii lafa kanarra haa deddeebi'an. Humni kee ganama kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya gidduu haa deddeebi'u. Ganama kana jireenya keenya irraa wanti dharagamuu barbaade haa dharagamu. Abiddaan haa gubatu. Abidda sagalee keetiin ganama kana haa gubatu. Maaloo yaa Waaqayyo siin kadhadhaa ganama kana humna nu hidhachiisuu jaalala kee haa ta'u. Ani saba kana akkasitti gadi dhiisu guyyoota sanii sabni kun na wajjin tureera. Yoon akkasitti gadi isaan dhiise isaanii kukkufu lafa onaa irratti waanuma qabdan of biraa sin buusa qabdan biraa jette. Ani akka kootii yaa Waaqayyo wanta keessa koo keessa ganama kana wanta na keessa jiru fidee dhufeera. Abbaan hojii mootii ganama kana humna hojjetu situ qaba. Sagalee ganama kanaan ijoollee kee qaruun jaalala keetiin fedha kee haa ta'u. Madaan saba keetii ganama kana haa fayyu. Qalbiin saba keetii haa fayyu. Abdiin saba keetii haa eebbifamu. Humni wangeelaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gad dhiifamu. Humni barsiisaa gad dhiifamu. Humni mul'ataa gad dhiifamu. Afaan haaraan gad dhiifamu. Faarfannaan gad dhiifamu. Wanta si eeggataa jirru gara keenya mil'atu. Gaaffii biraa qabnuuf deebiin nuuf haa dhufu. Dhaloota kana dammaqsi. Hafuurri kee haa dammaqsi. Dhaloota kana yaa Waaqayyo si barbaanna nu dammaqsi. Yaa Waaqayyo si barbaanna nu dammaqsi. Wanti nuun mormu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana haa kufu. Daani'el garbicha kee kan booddee har'a dabee
wanti kadhannaa keenya mormu haguugu, wanti haala lafa kana irratti ta'u. Waldaa barbaadaa jiru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nu milkeessi. Bakka afaan miila keetii irra jedhe dhaala godheensii kenna jedhe. Amma iyyuu lafa qabamintu jira jedhe Iyyaasuutti gaafa dubbatu. Amma iyyuu lafti qabamin jira. Amaaliqoonni kanaa lafa gadhiisu jette. Humna barbaada humnatti hin loleni. Amaaliqoota kana fuula keessan duraa hin kaasa Waaqayyo. Amma iyyuu lafa qabamintu jira. Waaqayyo sinii wajjin jira jette. Amma maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fuula keenya dura wanta wal'aantoo nuu qabu kaasika. Lafti fuula keenya dura jiru hundumtuu dirree wal qixxaataa haa ta'u qaba. Humni kee humnaan gada dhiifamu. Ya Waaqayyo sitti laannee irraa dura keenya darbi. Waldaa kana moochaan itti nu dabarsi. Humni kee gada dhiifamu. Egaa akka kaleessaa miti akka dheengaddaa miti. Burqaan ammaan booda jiru. Burqaa diinota si biraa hambisuudha jedhee roobootti jedhee moggaase jedhee paasteeriin torbanoota caan darbe guyyaa kadhannaa roobni irratti kadhachiisanii turan waa'ee karaa irratti. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 26 kaasanii dubbisanii Waaqayyo kana booda dirree bal'aa nuu kennanii irratti kadhachiisanii turan. Mee Waaqayyo dirree bal'aa nuu kennanaame? Amma iyyuu irratti raame Waaqayyo dirree bal'aa nuu kennanaame? Akka kaleessaa miti jedhame? Bu'aan deemu jedhame? Gungumaan deemu jedhame? Akka warra bu'ee duudhaa galuun jedhame? Waaqayyo harka keenya qabee gaara gadi qabee mo'ichaan nu deemsisa dhabe abdiin keenya jiraataadha. Waaqayyoon godha. Maqaan isaa galateeffama. Waaqayyoon kadhannee amma tokko of dhaggeeffannaa. Waaqayyo maalatti dubbate? Ani sagaleen kun naaf dhufe jechaan oole isin maal jettanii? Waaqayyoon akkas jedheen Iyyaasuudhaan guyyaan humni kaleessaa suni akka har'aa miti. Luboonni garaa isaanii raafamnaan Waaqayyo karaa Iyyaasuudhaan irraafaminaan garaan keessan ittiin jedheen wanti isin agartan inni kaleessa agartan suni boru hin jiru. Waaqayyo boruu waan haaraa godhaa ittiin jedheen guyyaan kaleessaa suni deebi'ee hin dhufu. Inni eeggataa deebi'ee hin dhufu. Waaqayyo garuu waan haaraa godhaa ittiin jedheen. Waaqayyo waan haaraa godha nama amaneeti. Nama amantii qabuuf Waaqayyo waan haaraa godha. Garaagarummaa nuti qabnu fuula Waaqayyoo duratti inni guddaan iyyuu amantiidha. Nama amaneef yeroo hundumaa nama Waaqayyoon amaneef Waaqayyo waan haaraa godha. Kanaaf Waaqayyo Iyyaasuudhaan akkas jedhee luboota irraafaminaa ittiin jedheeni Waaqayyo boru waan haaraa godha ittiin jedheeni. Waaqayyo boru waan haaraa godha. Waan haaraa jechuun waan ijaan hin argamne, waan kaleessa hin dhaga'amne, waan kan kaleessa umurii keenya hin dhageenye jechuudha. Waaqayyo karaa Waaqayyo waan haaraa godha jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyoon kadhanname Waaqayyo waan haaraa akka godhuuf yeroo hundumaa umurii keenya waan haaraa akka dhaga'uuf yaada garaa keenya geeddarannee eeyyee Waaqayyo Museedhaan akkas jedhee Musee caammaa miila kee baasi gaafa gara mana qulqullummaa dhuftu ittiin jedheeni. Museen caammaa miila isaa baase. Museen jijjiirame. Sagaleen Waaqayyo gara keenya dhufeera. Nu jijjiireera. Jijjiiramneerra. Sagaleen Waaqayyo akkasumaan miti gara keenya kan dhufu. Seenaa keenya jijjiiruufa. Akkasumaan miti gara waldaa kan dhufnu. Waaqayyo irraa waa fudhachuu dhufna. Waaqayyo irraa waa hirmaachuu dhufna. Waaqayyo irraa waa fudhannee deebi'uu qabna. Akkasumaan dhufnee deddeebinu. Sagaleen Waaqayyo nuti dubbatameera. Fudhachuun immoo kan keenya. Sagalee Waaqayyo fudhannee hojii raawwachuu kan keenya. Kanaaf Waaqayyoon hin kadhanne. Waaqayyo waa'ee waldaa keenya Waaqayyoon hin kadhanne. Waa'ee waldaa argameef Waaqayyoon hin kadhanne. Eenyu kan amanu? Eenyu kan amanu? Gaafa garaaran beeksisa sana himaa ture waan baay'ee yaadaa ture. Nuyi sin baana, kara keessaa hin baana. Waa hundumaa maal kun hundinuu taanee galee jaarsoliin iyyuu dhiphatanii, wal wanda gaggeessan dhiphatan, amantoonni dhiphatan, wanti hundinuu bitaatti galee taa'ee yaada ture. Waaqayyo garuu kana keessaa hundumaa baaseetu dirree bal'aatti nu baasa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Haleluuyaa Yesuus jira.
Wadala bayadana majana makradala badala bahayadana majana makre delebejene rela bahadala bahayadana mahia. Waaqayyo masalulata. Kawaaqyo masalulata. Eenyuuna markaan fuudhu. Waaqayyo masalulata. Eenyuuna markaan fuudhu. Garuu kan waaqayyo hin taane yoo ta'e garuu wanti sun akkama dhamaati guddaa qaba. Waaqayyo dabarsee kanuuf kennu waaqayyo hin kadhanna. Waaqayyo jireenya keenya ga'eetuuf waaqayyo hin kadhanna. Mee waaqayyo kadhadhaa min dadhabinaati. Waaqayyo ofirratti waamame, hafuura waaqayyo ofirratti waamame. Waaqayyo amantii qabaadha. Amantii gosi keessatti nu jiraate, amantiidhaan waaqayyoon kadhadhaa. Amantiidhaaf kenneedha. Eeyyee baricha amantii namaa nyaata. Barichi irratti jilba namaa buusa. Baricha irratti yaada namaa fuudhee baduudha. Barichi irratti biyya lafaa keessa nama joorsisudha. Waaqayyoon na baasitti jennaan kana keessa amantiidhaaf kennitti jennaan. Yeroo baay'ee amantii nuti irratti ilaalla. Maaliif akkasumaan achumee ta'a? Maaliif gottamoomna? Maaliif jira hundumaa duubatti harkifamna? Maaltu duubatti nu harkisa laata? Maaltu gara duubatti nu harkisa gara fuulduraa dhiise? Garuu amma amantiidhaan hundee baana keessa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Isa duubatti nu harkisa jennee fuulduraa adeemuu jalqabna. Gara fuuldura keenyaa ilaaluu jalqabna. Sabni Musee, sabni Israa'el Museetti gungumanii nu baaftee ittiin jedhanii galaanatti nu geessisaa ittiin jedhanii biyyuma sana keessa nu wayya biyya Gibxi sana keessa nu wayya ittiin jedhanii Museen Waaqayyoodhaan sagalee dhaga'ee bahe sagalee Waaqayyoo dhaga'eera saba kana fuudhee bahe ittiin jedheera Waaqayyo sabni gara Museetti gungume Museen nu baaftan galaana nu laachifta galaanaan loltoonni dhufanii galaanni guutee jira biyya Masrii sana keessatti yoomne baafta achuma keessa nu wayya jedhan Waaqayyo garuu Museetti dubbateera Museen sagalee Waaqayyoo dhaga'eeti saba sanatti kan dubbate sabni sun garuu waamare biyya Israa'el keessatti garbummaa bare sanatti deebi'uu barbaadetu Musee irratti gungummii kaase haleluuyaa bayi jennaani Waaqayyo nu baasa Waaqayyo bayisin jennaani Waaqayyo durree bal'aatti nu baasa Waaqayyo saba Israa'el galaana addaanureetu ceesise galaanni yoo addaanuramu jedhee namni namatti hin qabu galaanni baay'ee nama sodaachisa Waaqayyo garuu isa keessa addaan kuteetu saba Israa'el ceesise Waaqayyo nu ceesisa Waaqayyo nu ceesisa Waaqayyo durree bal'aatti nu baasa Waaqayyo durree bal'aatti nu baasa kanaan booda gungummiin hin hafa kanaan booda yaaddoon hin hafa Mee akka waldaa argama reettanitti waldaan amantii qabaatanitti miti namni waldaa kan gareera jiru qofti amaname keessa isaatti of baasime achi keessatti waaqeffadhaa meera qaatti amantiidhaan Waaqayyo jeetu waaqeffadhaa inni tajaajilu meeqa keessatti inni faarfatu dhaqee faarfadha amantiin deemamee keessa ila amantiin ba'uudha inni guddaa Waaqayyo ijaa hin arginu namni Waaqayyo foonii akka foonitti hin argu Waaqayyo kan argu namni maaliin arga amantiidhaan arga Waaqayyo gooftaa waan goota galanni siif haa ta'u hundumaa waan goota fulfaadhu ani amaneera si haa galatu waan gootuuf oolu hin jedhi namni si dura dhaabbatu hin jiru waan hundaa gootaan si haa galatu yaa Waaqayyo gaalota gadi qabu beektaa si haa galatu kan qaraadhatutee nama tarkaanfachiiftu beektaa si haa galatu waan gootuuf fulfaadhu ati oolu hin jedhi kabajami maqaa Yesuusitti ati nu eebbisi namni kamiyyuu dhukkuba baatee hin bahini maqaa Yesuusiin baatee hin bahini yaaddoo baatee hin bahini rakkina baatee hin bahini inni yaaddoo isaasumatti dhiisee haa deemu maqaa Yesuusiin dhiisee haa deemu inni qaama mootummaa irraa maaltu natti dhufa laatee yaaddoo maqaa Yesuusiin yaaddoo isaa dhiisee haa bahu ani yaaddoo keessa jira kan jedhu amma maqaa Yesuusiin gammachuun gara isaa haa dhaqu maqaa Yesuusiin gara isaa haa dhaqu barreeffama yaaddoo hin taane barreeffamni gammachuu torbee kana keessa mana kee haa galu
Maqaa Yesuus Kiristoos isa jabeessi. Obboleetti nu gaggeessaa hojjetu yaadadhu. Ayyaana kee baay'isiif. Kan waan caala si jabeessi. Kan waan caala si haa tajaajilu. Warra si faarfatanii isa eebbisi. Kan waan caala si haa faarfatan. Darbani si haa tajaajilu. Furii eebbisi. Kan waan caala ayyaana baay'isiif. Araara baay'isiif. Namni laatti feegale hundinuu si argee haa galu. Ati itti dubbadhu. Kottu itti bu'e. Laphee isaanii itti bu'e. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.